السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتن كوجمتوتا في هردفتوتا داوتوتا فري أورو أبي جلت تركمتن هند غيسنو كم جرت أنا نجا أخوتي قلت ربي أرانتنا ورين أبليكيشنا أستاذة كينيا جالتا ما في كبجما رايا أبا مجاغنا قبو فتني جرتن أستاذ رايان آقلتومو أبليكيشنا خنا فوييتي قدرار فوييتي أكنو بربانوتي خني في صدومي أفرفا خبراناتي سرنو دبلي نو في ديوان جروف أكا نمو خجوال الراك أبدن نمني وندي نقاب جيتي يادا أكا أبديت كودتا ورن قبني سيو جراتي بلا ستوري خشي سينتني ورق أبوس أكا تي أبديت كودن إسن التغرسيسا أستيرا سينتني رايا أبامو چايتني بلا ستوري خشي برريسني يجورا إسا صدومي ديدمي تكرر هنگا صدومي سدي حضران جوساني tokkochaatti dabalee fooyyeessee fidee jechuudha. Achi keessa seentanii raayyaa abbaa maccaa jettanii erga itti barreessitaniin booda kana isa diimaa kanarra dhooytanii erga asirra dhooytan warri gabbuufattanii qabdan asitti abdeet jeesanii fida isin abdeet godhuu qofaa jechuun isinirraa eegamu. Warreen ammoo gadi hin buufatin instaayil bakka jiru achirratti instaayil gootanii daawulood godhattanii instaayil godhattanii jechuudha. erga instaayil godhattanii booda eega gadi isinii bu'ee booda haala kanaan keessa seentanii ooppiin jettaniini akkanaa miti jechuudha. Duraanii amma onlaayinii irratti dhageeffachuu dandeessa. Fakkeenyaaf amma qulqullinni isaa ka duraanii qulqullina jiddu galeessaa jira jechuudha. Amma kan inni fooyyeessee nuuf fide asirratti qulqullina olaanaa HDdhaani kanuma duraanii jechuudha. Kanuma duraanii diidamii takkarraa ilaa diidamii afuritti ilaa soddomii afuritti qulqullina olaanaadhaan irra nu gadhiisee jira. Ammaas khabaranaatis khabaranaallee soddomii afuraffaa HDdhaan jechuudha qulqullina olaanaadhaan asirra nu gadhiisee jira. Isin jala seentanii irra dhahachuu qofaa jechuudha. Haala kanaa erga dhooytan kunoo voolii soddomii afuraffaa A baa fi guutuu isaa waliin paartii sadii baasee isinii fida. Jala seentanii dhageeffachuu dandeessanii haala kanaan eega dhooytanii onlaayiniidha isinii dalagaa shabaqaa yoo qabaattan jechuudha. Shabaqaadhaan isinii dalagaa jechuudha qulqullina bareedaa. Maashaallah kun akkasitti dalagaa. Waa baay'ee irra nu gadhiisee waan haaraa asiin fitee isin abdeet godhachuu qofaa jechuun isinirraa eegamu. As jala seentanii fakkeenyaaf waan inni barreessees laaluun dirqama. Bakka tuttuqaa sadiin kana keessa seenne asirra about raayyaa 23 ilaa 34 raajoo kanarra dhooyinaa jechuudha waan inni barreesse laaluudha. Erga haala kanaa irra dhooyne kunoo kana raayyaan nuuf barreessee jechuudha. Galatoomaa appilikeeshina kana akka jaallattan abdiin qaba. Dhaamsa adda addaa inni of keessaa qabus akka hojiirra oolchitan isiniif dhaama. Yaada laachuu karaa waasaappii yookaan telegiraamii itti aanuun nu qaqqabsiisaa.